ati dhaggeeffadhu asuma jala jirtaa barreessu jirtaa komantii sa'a kanas dubbiftee haasoo kana mara wajjaasutti dhumnata kajibaadha. Ibsaa kiyya dhaggeeffadhu. Wallaahi lazim si argaa jira asuma jala Siiqa kiyya waan akkanaarraa seeniiti. Jarri ayyaanaan deeggadda mana kiyya dhufeen wajji haasa'u turre. Mucaatana dubbisaatti yaa jara keenya sore dubbadhu olaantummaa teessaniin bakka yoo guyyaa birattillee nu qabi jaallakki dhuma dogoggorre Aboo winner maalum. yaa sore dubbadhu sammuu Ibsaa bakka dikileer nuun godhi bakka timmaa diibarii waan taateef. Dubbadhee Jiji. Ayyee leenkee jira. ni jire Bakka ibsaa amma ani kannaaf galee bakka caffeen hin dhufu. Akka maal jechuudha waan irraa barannu qabna hundi keenya iyyuu jechuudha. Ispeeshaalii deeggartoonni PP kan isin waan hedduu kan isiniif hin galin jechuudha. Ispeeshaalii warroota ammaan tana aktivistoota jedhanii bakki PP dhaabbatanii miidiyaa kanarratti deemaa jiranii akka obboleessa keenya Cafiraan Ifaa jechuudha. Isaan jala deemtanii osoo waa hin hubatiin osoo dhaabbiin isaanii maaliif akkas jedhu kana osoo hin hubatiin girrisaa dhuma taatanii isaan jala deemtanii waan hin taane jechaa ooltan jechuudha. Hubadhaa kanarraa. Because deeggartoonni PP nuti aktivistoota nuti mootummaan deeggarraa akkas jedhanii miidiyaa kanarra deemaa oolu. Warroonni isaan wajjin daangaa deeman immoo arrabsuu maarree kana godhanii xiqqeessuuf deemuun mala. Okay, walaa mari'atu. Kabajaan akka obbolummaatti mana neutraalii ta'e jechuudha. Ibsaan garasis miti eenyuyyuu saayidii hin qabatu manni isaa nuuf ta'a asitti dhufnee haa mari'annu jedhanii torbaan lamaaniin dura Jamaal Godii Dalsuu ibsa qabatanii jiru. Kabajaan warroonni ni mari'annaa jedhanii sheekaa buttaa wajjiniin qabatamee warroonni biroos as jala dhufnee deeggarree dhaggeeffannee waan barannee akkuma obboleettiin Yamaa'iin jette jechuudha. Meebii ilaalchi keenya dogongora ta'uu mala. Meebii waan isaan hubatanii tu jira. Meebii waan nuti hin arginitu jira. Uummata callisneetuma meebii burjaajeessuu jirra. Isaanirraayis waa hubachuu waa barachuu dandeenya jennee hundi keenyayyuu beellama kana eeggachaa turre dhufnee jechuudha. Akkuma beellamanni mucaa kana niin kabaja. Ibsaa hedduun kabaja baay'ee ibsaa har'aa miti kan beeku intarteementiidhaanis matas walitti fiduudhaanis tokkummaa Oromoonis hedduu beekama. Mana ibsaa ta'uusaa hedduun gammade jechuudha. Maaliif inni nama tokkofiyyuu saayidii hin qabatu aynoo adeemsa bareedaa akka deemsisu hin beekatu. Nama kabachiisuudha wal kabajuun jira. Modereetaroonnis nama hin tuqanii mana tokko yoo DP hin deeggare sirratti dhaabbii godhu. Mana ibsaa garuu waan akkasii waan hin jiraanneef ani gammachuudhaan mana ibsaa yoo ta'e gammadeen ture jechuudha. Hayyee dhufnee immoo beellama kana hin qabanne hin jedhamu. Beellama kana caffeen qabatee ture ni beekaas qubas qaba. Miidiyaa irrattis feesbuuk irrattis torbaan lamaanis beeksisamaaf ture ni beeka. Quba qaba. Deemes immoo ibsaa qofaa miti nama lamaaf ani hin argamu. Ani dibeet kan godhu barbaadu gadaa wajjiniin sheekaa buttaa wajjin barbaadu jedhee nama birootis barreessee jira jechuudha. Achiin booda haabadu jennaan immoo nin dhufaa jedhee beellamatee jira. Yoo beellamate argamuun konfidensii yoo qabaate mootummaa deeggaru sana konfidensii yoo qabaate beellama kan dhufee konfidensiidhaan dibeet godhee waan uummanni kun hin beeku jedhe jechuudha. Beeksisuun immoo dirqama isaa ture. Hin dhufneemi tokkoffaa sodaa akka ta'e ni beeka. Lammaffaa dhaabbiin inni deeggaru kijiba akka ta'ee fi uummanni deeggartoota hin ta'a jechaa turan suni dhugaadha jechuudha. Waa'ee PP sana hubadhe ani jechuudha. Sana argamuun hin argamne anatti kan na dhaga'amu PP isaaniyyuu deeggartoonni PP iyyuu konfidensii hin qabaatan jechuudha. Hin qaban mootummaa kana badii uummatas jaajessaa uummata saaxilaa uummata dhiiksisa akka jiru ni beeku. Sammuun isaanii keessa isaanii ni beekaa jechuudha. Maaliif deeggaru? Deebiin kan isaaniiti maaliif akka deeggaran malee keessi isaanii sirriitti ni beekaa jechuudha rakkoon akka jiru. Sanaaf hin argamne samaa dhufanii keessa hin goone
Kanaafuu ani waan nu badhee kanarraa they lost that's it. Sammuun isaanii ni beekaa jechuudha. Maaliif akka deeggaran immoo 100% anitti kan dhagamu benefitii isaaniitiifi lafa isaaniitiifi maallaqa isaaniitiifi peeroolii fiifirra waan jiraniif deeggaru malee kanuma dhugaa uummata sabaaf yaadanii akka hin taane kanan hubadhee kanan baradhee ibsaa hedduun si kabaja galatoonni amma mana ibsaa keessatti sadhaa gabaas hin godhina argame in argamneemi kanaafuu isin mo'achuu keessan beektanii deemaa sheekaa buttaa mana kee lubbanii mana kee dhufna jechuudha ibsaa kabajame. Thank you sorry. Okay. Ittaanu da dobi tanse abdi fadis abdi tanse sheekaa buttaa waan itti amane kana guutuu isaati fi waan raawwatame ibsa bal'aasanii kanna dobi dubbadhu. Galatuma ani wanni jechuun fadhooma gabaabduudha akkam jirtan hundi keessanuu ka duraan dursoo wanni jechuun barbaadu nama jidduu deemee daldalu kana ifirraa dhaabuu danda'u qabanii jidduu deemanii ebaluun dhufuun fadha ebaluun akkana ta'uu fadha sababa kanaaf dhufe maali namni sunii fi as bahee dhiira akka dhiiraatitti yoo dubbatte dhiirti bareeddi akka dhiiraati as bahee ansi wajjin akkanaaf akkan 0.1 0.2 0.3 sababa kanaaf kana si wajjini debate godhuu hin fadhu jechuu danda'u qaba. Tokkoffaa lammaffaa nama jidduu tana ergamtoota jidduu tana erguu hin qabu. Ebaluun kiyya dhufee ebaluun akkana jedhe inni akkas jedhe jidduu tana namni walitti bu'a. Jidduu tanatti viiwariin taa'ee ilaalu kun taayimii fi gubee asitti dhiyaatee sagantaa tana gubbatti waan eegu jiruu fi ofii dhufee ani akkana yoo jedhe irra nuuf furmaata jechuu barbaada. Akkasumas appointmentii beellaman qabannee jedhamuuni beellamni osoo inni qabatini wanni ibsaanis suuraa isaa irra kaa'uuf hin jiru. Wanni poosteris tolfamuuf hin jiru. Waan qabatan tokko responsibility fi san ana responsibility party ana yoo jedhe yoo dhufe kabajaa jechuun namni waan yaame san waan jedhe san nin godha waan jedhe san irratti argamudha kabajaa jechuun. Kabajaa fi ifirraa buuse kanaafuu warri argamtan galatooma kana haftanillee galatooma ulfaadhaa yoo folcha. Thank you Dobi. Abdi Farad Abdi Fadis Galato mibsa kanya ya carranu kanu gatif ani amma wanni sirra gammate wan ati mana khe khana erga bante gote heddu tujira ummanni oromolle ni beekha mana khe khana tufajju dana fakkaate beeta amma asin dhufun sun malif sheeka abutaadha nama siyaasati takka nama walitti haasomre atiitu waan kana wanna godhe jawar Muhammad nafida malee je daldale dhufee gartee nutti wanna godhu sun amma an yeroo ammaan tanatti Jawar Muhammad irra ibsaatu nu acaala mana kanatti dhugaa barbaadanii miti ammoo obboleessa kiyya jaal ibsa hawaasa keetiif akkuma aadaat beeksisu jirtu ummata kee karakkatillee gargaaru jirtutti sagantaalee akkanaa kana amma atillee dhufanii akkasii sodaachisanii akkan qopheessine akkasiin goone ummatuma kana duratti akka waadaa naagaltu nama biraallee akka waliin nuufittu ayyaanaas ta'e abbaa fide warra oromoof dhaabbanna juu kana bilis nuti mataan gara nu golee jira hawaasni cinqamne jira aatii akkasii na dura asin sodaachifne waadaa naagaliin jechuu barbaada ummata siyaasaa kana hundaa waliif fidiiti ummata waan amansiisu lafa nuufaa kaayani mataan nu dhukkubsuun barbaadu nuti taasise kanumaan jechuu barbaada galatoomee hedduun si jaaladha nagaan naa jiraadhu kana ammoo waadaa naagali. Waadaa sii galee jira abdii abshir namni sodaachisu bakka jiru murteessaan biyya keessa jiraadhee fuudhaniitis kututtarri isaanii jiran jiru ni beekta. Abshir tana akkasitti fudhadhu tamamana miti wanni isaan tuffatanii waan qabatanii qabeenya isaa yaan san tuffatan si galee bakkitee xiyyitii walii sodaata namni xiyyitii isaanii san tuffatan namni dhugaa guddaa harkaan qabne soba harka qabatee dhugaa dura dhaabbachuutu itti ulfaate malee waa manatti hin fakkaatu. Jamaal yaada kanniiti wanni sheekaa buttaa meegaa waan itti amantuu fi waan asifide mara ibsa Oromoo kan itti rabshaan tolu. Samboodan olaantummaa teessaniin gabbaatan jechuudha. Abbaan yaamame dhiyaate abbaan yaamamin immoo waan hafeef gaa abbaan seera tokko kalma godhaa bara. Yoo abbaa seeraa tokko irratti himatte himatamaa yoo hin dhufin murteen abbuma himate sanii murtoottetuma wanni sun guutuutti tarakkabamaaf. Silaardha waan qabatamaa takkallee ta'a irratti wal-loltan akkasitillee jiraatte dhaynee irraa siifuunee tarakkabna jechuudha. Dubbiin gaabbaloo tokkuma qilleensaa kana dhugaa argatte dhugaa qabdanii dhugaa teessa fudhattanii yaatan. Jamaal Gootii fidhadhu. Galatoma jalqaba irratti ibsa abbaa jaalalaa galatoomi dirree kana qopheessuu keetii fi ulfaadha. Thank you very much.
ittaanse ammoo jalqabumaa dhiirti bakka dhukaafletti luqqifattuu jedhan. Arda yookaan ka buttaa odoon ta'in ka moo yookaan maamee jabanaa odoon ta'in yookaan ibsa abbaa jaalaa yookaan VIP yookaan iskee fa'a odoon ta'in dhugaa Oromootu moo'ee jara keenya. Dhugaa Oromootu moo'ee. Namni tokko dhugaa yoo qabaate wanti nama dura fidee nama dubbisuu dhorgu takka hin jiru. Dhugaa hawaasa keenyaati. Ayyaa teenya tabooyaa jirtu. Hawaasa Oromoo ka booyaa jirutu dhugaa isaaniitti kana namni dhugaa harkaa qabu waraana shugguxii mataa yoo qaban namni dhugaa harkaa qabu sodaatu dhugaa rabbi ibsa abbaa jaalalaa yoo dhugaa isaattu isa baasa kaa buttaa dhugaa isaa Jamaal Godii dhugaa isaa isa baasa gaafuma jalqaba dubbannu saniyyuu yoo dara dubbanne dhugaadha yoo dubbanne gaafa beellamni kun qabatu dhugaan nama sodaachistu biriyantiya dhugaan of duuballee nama deebistu dhugaa yoomiyyuu so kanafi ani waan guddaa haasawullee hin fedhu dhugaa ummata Oromootu bayutti jira. This is the sign dhugaa hawaasa Oromoo dhumataa jirutu akkana. Namni kun odoo waarkaa qabaatanii dhufaniitiin kana jedhee lafa kaan. Namni as gubbaa wala jiru. Ayyaana dhufee jira seensisa. Ayyaana ol naqa. Wait. Okay. Jamaal tuftadhu hagen orsenu dhugaa ummata Oromootu moo'atee jechuu barbaada kanuma jedha kanaafin wanni agartee nuti namni as gubbaa jiru kommaltoonni dubbatuu fi miidhaa ummata keenyarra jirutu nama hundaa dubbisa. This is nothing had to do with the personal or anything. Haqa ummata dubbataa jiran namni dubbatu hayti ummata yoomillee ni mooti abba fedhe olu taala abba fedhe galu taala hayti ummata yoomillee ni mooti jedha galatoma thank you. Amma wanni nu beekuu qabdan takka asirratti dura caffeen wanni ibsallee nu amanu ummanni kun nu amanu caffeen sheekka abbutaa sodaateeti taphataana jijjiirratanii jechuudha. Hagana qofa walii galu qabu. Ayyaana miti abbaa feete yoo fiddanaa wajjin morma tokko sodaate. Caffeen na sodaateeti taphataa jijjiirratanii jechuudha. Akka inni humaan beekne asirraa baruu qabnaa jechuudha. Kanarra walii galleeti fiishkaan keenyaaf uffama. Aset akkanumaan wanta ta'u. welcome ayyaana Akkam jirtu nagaadha ibsa. fayyaa nagaa Amma gabaabduu dura tana gaqqabii ibsa. yaa kabajamtoota Tana murtii. Oromoo baadiyyaa antesanii daawwachaa jirtanii guyyaa har'aan tanaagaa sheekkaa butaaf caffee raamsidutti dhiyaatee beeksisa guyyaa 18 dura isin beeksisaa turre guyyaan sun har'a kanuma akkuma ilaaltanii agartan waan amma duubatti idaan maa dabre keessaa caffee raamsi dhiyaachuu dhabuu isaa hedduu dhiibbirraa akka negatiiva guddaa tokkotti oduu caffee raamsi hin ta'ini akka dhiibbiin negatiiva guddaa badhaadhinni akka rakkoontuu qabu tokkotti sammuu hunda hawaasaa keessatti faamuudhaan nutilleen karatti gorru adda dhabnee mee bakka sheekkaa buttaa kanumaattu haqa qabaa jennee hatta haga isa karaa isaanii kana qabachuutti gahaa jirra. Haa ta'u malee garuu sheekkaa buttaa gaafinni dhiyeessanii ayyaanatti qayyarachuun isaa dadhabina caffee akka agarsiisu asumaan akka naa hubattan jaa kun egaa waan wal mormii qabu. Maalaan saarte. Bakka nama waan haasa'u hin beekne wajjin haasa'u nama waan haasa'u beeku wajjin wajjin haasa'u. Qaallicha waan haasa'u hin beekne wajjin. Amma dhaggeeffatu. Andufii keessanii hin beekne amman dhagaa raggaftaa kun. La naatti hima kaabutaa namuusi godhe ishee dhiifama. Hunda keessanii jara kan dhaggeeffadha. Manni laa mana wal quxxummaati, mana tokkummaati, caa Oromooti manni kun. Kana beektanii waliif kabajaa gootanii sanatti immoo ibsaa gannu darbee maarreen godhe namatti sin daleetu. Kanaafuu wanni irratti asitti argamneef waa'ee hawaasaati. Waa'ee dhuunfaa tokko hin jirtu. Ayyaana keenya wanni irra jiru beellama tokko beellama kana wal qabatanii turan caffee raammisii fi sheekkaa buttaa kana idduutti jechuudha. Deebitiin. Gaafa kana caffee raammisaadhaan dhiyaadhuu jeetiti. Hin dhiyaadhuun dhufu jee.
Sigale kana duuda oduma waa'ee kanaatiin bakka caffeen eegan dhufne ammanni kiyya sagantaa kanaatillee mitan sagantaa kanallee gaggeessu eegan dhufne bakka olaantummaa teessanii mana cufnaa annaani hagana duutti firiidamii akka ati dhufte warra deeggartoota badhaadhinaa keessaa namni biraallee yoo dhufe abbaa fadhillee ta'u rakkoon qabu jee ture sheekaa buttaan ammaan tana garuu egaa diqashoo dudubbataa tura gosa sagalee ta'e dhaga'u. Ifama ibsa waan tokko dubbadhu deegaa tokko. Tokkoffaa ani bakka kana bu'uu fi waan jiru kana iyyuu hin beeku dhugaa dubbachuudha. Lammaffaa it's not fair badhaadhinaafis fair miti. Namni badhaadhina hin deeggarre amma badhaadhina irratti olaantummaa seeraa irratti rakkinni jira yoo jedhame namni badhaadhina deeggaru hin jiru jedha. Ani immoo ni jira jedha. Hanni jira badhaadhina keessatti yoo jedhame namni badhaadhina deeggaru hin jiru jedha. Ani hin jira jedha. Akkamittan badhaadhina bakka bu'ee falmuu fi danda'a. Taqayyaariidhaaf iyyuu hin ta'u jechuudha. Garuu marii haasaa taanaan haasa'uu mari'achuu dandeenya. Okay, nutra hawaddu shirka. Medubat. Ayyaana waan sirrii je. Hannitin anamma waanni nam mormuu deemu duutini jirti. Hannitin jirti. Wanni nam abiyyiin itti gatii kafale deeggaruu dhiiseef tanaa jeetiin caffee hojii mormuu ture. Ayyaanaanis yaaduma kiyya qabaa jechuudha. Hannitini jirti, duutini jirti jechaa jira. So nama yaada tokko qabu hojii wal mormuun ni danda'amti. Naafi ayyaana yaada tokko qabnaa jechuudha. Bakka kanatti waan danda'amu. Rifateera obboleessi gootee sookee ana hojii ayyaana kiyya yoo ayyaanaan mootummaa deeggara ta'e yaada fedhee akka baatu marii geggeessuun ni danda'ama natti fakkaata. Yoo mootummaa deeggaruu inni amani jechuudha. Because Saha kun kanarra waliif galla. Garuu ayyaanaan taphataa jijjiiramee dhufe akka ta'e beekuu qabaa jechuudha. Isa dhiisee rakkoon hin jiru. Maaliif kana jedhe? Lakkii haa dura dhugoo buqqisaatuma yaa'u yaanaami haqa dubbachuu yaana taphataan kun sodaatee baqateeti. Tan bakka dubbiinsi qabdetti hima darbattaa garuu amma ejjennoo saniin hin deemnu. Maaliif amma ayyaanaan dhufe awwala marii san maaliif ceemine yoo qaama gamaa san keessaa namni hin jirre marii gama tokko waan ta'uufi mana mucaa kanaa ammoo gama tokko luuceessu waan hin barbaanneef jennee ceemine jecha. Amma nama tokkollee haa ta'u nama mootummaa deeggaru yoo arganne namuu yaada keessan irra kennachuu hin dandeettan natti fakkaata akka nama tokkotti. Ibsa. Aye. Yeroo balleessuu rama qajeelumatti gara marii keenyaatti adeemnu formaalaayiz godhuudhaafi ayyaanaan akkuma jedhe waan kanarraa waan beekuu qabu. Garuu akka hireetti asitti barbaadamee argamee jira. Argamuun isaa isa galateeffachiisa. Regardless of waan mari'annu alattuu argamuun isaa uummanni kun as keessa mention godhaa ture namoota hedduutu kaasaa ture. So kanafi qajeelumatti amma seera kaayyannee tartiiba kaayyannee gara marii sanitti kallattiidha yoo deemnu yeroo qusachuudhaaf. Bareedaadha mariitis deemuuni sheekaabtuu gungume beeka wanni jirtu sanii no problem an ayyaana wajjiis ni wantan naa beekuu qabdaniin je caffee na baqateeti baqataana jijjiirrataniin je kanaas ni nari'aniin beekan. Rakkoon qaban abba fedhee wajjin mormu garuu caffeen na baqatee akka baqataana jijjiiran uummata kuma tokko nu laalu jiru kanarratti caffeen ni baqatee naa murtee isaan je hangasu malee kana wajjis ni mormu no problem. Frida mana kana gaggeessime anu waan kun wayita naa kenni ibsa moderator naa kenni moderator si kanneetin jira waa mara si kanneetin jira guyyaa afur dura akka caffeen waan kana cancel godhe ibsa abbaa jaalala as keessa nutti hime barkaam amma nutti hime ani kuban qabu ani ndageenyaan qophaayetiin bareeda meeshaa kiyya waladde asaabaati ya qabadde ibsa jaalala kanatti ibsa jaalala irratti ibsa kennuga reefu dubbadde tanalle hoggii waan sabaa dubbannu
akkanuma dhufnee dubbanna malee afeeramneen haasoynu mana keetirrattillee mana wanni irrattillee afeeramneen haasoynu waan sabaa dubbachuuf afeeramuu kaansil godhuu wanni nu barbaachisu hin jirtu waliin jennu sigale sanfinne barree futumurre akkuma sodaatee jaati irran qaqqabina nama guddaan obboleessanarra guddaati anuu dhiifamaan godhaa fi isin garuu ni sodaatee naa jaa hanga Formaatii marii keenyaa ta'amma itti deemnu haa qaceelfannu. Formaatii ittiin deemnu akkam tahaa waan jedhaatti deemneeti ayyaanaan olin baasa ayyaanaan olaa ba'u yaada. Siita laali takkaffaa mariidha moo dibeetiidha addaan baatuu qabna. Marii fi dibeetiin wala Dibeetiidha duraanuu caffee wajjis dibeetiin qabame ammas ayyaana wajjin dibeetii kaa'anii Okay, narraa baasi. Laali ibsa wanni nuti jennees yoo barbaachisaa ta'e Abiyyi Ahmad isaa dhufuudha. Ayyaanaan mootummaa bakka bu'ee mootummaan kun waan gaariidha hojjechaa jira. Mootummaan kun deeggaramuu qabaa jee mootummaa kanaaf difeensi ni godha. Dakkaba. Yoo ka difeensi hin goone taate dibeetii osoo hin taane mariidha.